Kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabattam ooltan. Guyyaan har'aa roobii muddee 12 bara 2022 keessummeessituun keessan har'aan Jaallannee Gammadaati. Mootummaan naannoo Oromiyaa ibsa har'a gaazexeessotaaf kenneen erga labsiin yeroo muddamsaa labsame as hidhattoota shanee kan ittiin jedhe 2,000 ol Oromiyaa keessa socho'aa turan irratti tarkaanfiin fudhatameeraa jedha. Marii guutuu biyyaa gaggeessuuf qophii gaggeeffamaa jiru kan ilaallateen immoo dirree deemokiraasii keessatti itti deebina. As Yuunaayitid Isteets keessatti filannoof sagalee kennuu kan ilaaleen falmii jiru irrattis ka jennu qabna. Gulaalaan ejjennaa imaammata Yuunaayitid Isteets calaqqisuus abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Piroodyusariin tamsaasa har'aa Nugusuu Taamree, tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduudhaaf immoo gara tuujubeetti dabarra. Akka mooltan dhaggeeffatoota keenyaa oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Hoogganoota TPLF duraanii dabalatee hoogganoota paartilee siyaasaa kanneen biroo hidhaadhaa gadhiisaman hoogganaa biyyattii sadarkaa adda addaa waliin mari'atamee waliigalteen erga irra gahamee booda jechuudhaan mootummaan Itiyoophiyaa beeksiseera. Ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa Laggasa Tulluu tuuta oduuf ibsa kennaniin akka hangi tokko dubbatanitti murtiin kun namoota dhuunfaa kan mootummaa keessa jiran tokko tokkoon kan murtaa'e miti jechuun ibsaniiru. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden muummicha ministeeraa Abiy Ahmed namoota hidhamtoota ta'an beekamoo hidhaadhaa gadhiisuu isaanii galateeffataniiru. Haa ta'u malee hoogganoonni TPLF duraanii hidhaadhaa gadhiisamuun namoota siyaasaa Itiyoophiyaa keessa jiraniin mormiin isa dhaqqabee jira. Mootummaan dantaa biyyoolessaa waliin kan wal rukutu murtee kamiyyuu akka hin murteessine uummatichi akka hubatu obbo Laggasan gaafataniiru jechuudhaan Kennedy Abaate gabaaseera. Konkolaataa nagaa eegumsaa mootummaa gara buufata xayyaara Maqdishootti imalaa ture irratti balaa boombii of wareegaa dhaqqabeen yoo xiqqaate namoonni 10 du'uu kanneen ijaan arganiif aangawoonni dubbataniiru. Shofeerri taaksii haala isaa ijaan argan Adan Nuur akka jedhanitti dho'iinsa gurra duuchuu dhaga'uu isaaniif aara samiitti ol ka'u arguu isaanii akkasumas fiilsaaleef konkolaataan daandii irra turan manca'uu isaanii dubbatan. Dho'iinsa sanaan keenyan mana nyaataa naannoo jiruuf guutuun manaa diigamuuf reeffa namoota 5 argeeraa jechuudhaan namni ijaan argan kabroon Osmaan Saalahaa jedhaman raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Haleellaan sun kan raawwate keellaa sakatta'aa akkaan eegamuuf daandii gara buufata xayyaaraatti geessu cinatti. Ittaanaa kantiibaan Maqdishoo Alii Yaaree Alii akka jedhanitti ibsa itti dabalaa kennuu baatanis haleellaa har'aarraa ooluu isaanii dubbataniiru. Haleellaa sanarraa ooliin jira yoo xiqqaate namoonni 10 du'uu isaanii mirkaneessuu nan danda'a gara booda ibsa itti dabalaa ni kenninaa jedhan Aliin. Maddeen mootummaatti dhiyeenya qaban raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti konkolaataan sun qabeenyaa kaampanii nagaa eegumsa dhuunfaa yoo ta'u gareen ittiin deemaa turan eenyuun akka ta'an battalan ibsamne. Kanneen ijaan argan kabroon akka jedhanitti konkolaataan tokkummaa mootummootaa karaa sana darbaa ture qiyyaafata haleellaa of wareegaas fakkaataa jedhan. Bu'uursaan tajaajila ambulaansii Amiin jedhamu Abdulqaadir Adan akka jedhanitti gareen isaanii yoo xiqqaate reeffa namoota 8 kanneen miidhaan irra ga'e 9 deddeebisaa turan. Haleellaa sanaaf gareen Alshabaab itti gaafatama fudhachuudhaan konkolaataa aangawoota mootummaa Somaaliyaaf kan alaa baatanii deeman irratti fuulleffachuu dubbate. Embasiin Yuunaayitid Isteets kan Maqdishoo keessa haleellaa sana balaaleffatee jira. Yuunaayitid Isteets haleellaa shororkeessotaa kan Maqdishoo keessaa cimsitee ni balaaleffatti jechuudhaan maatii namoota duraa miidhamaniif gadda nutti dhaga'ame ni ibsinaa jechuudhaan embasichi ergaa Tiwiitarii barreesseen beeksiseera. Haleellaa roobii har'aa kun kan dhaga'ame hoogganoonni Somaaliyaa kan yeroo dheeraaf lafarra harkifataa ture filannoo biyyattii yeroon itti geggeessamu beeksisanii guyyaa tokko booda. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raashaaf neetoon muddama daangaa Yukireeniif Raashaarraa jiru xiqqeessuu mala danda'amu irratti marii geggeessuuf roobii har'aa Biraasels keessatti wal arguuf jiru. Neetoon loltoonni Raashaa naannoo daangaatti walitti qabamuun nageenya Awurooppaa miidhaa jechuun morme. Raashaan gamasheen kan gamtaa biyyoota 30 qabu neetoon babal'achuu laalchisee wabii nageenyaa kan barbaaddu yoo ta'u biyyoonni daangaa ishee irra jiran kan akka Yuukireen bakka bu'umsa qabaachuun yaaddoo ta'uu ibsitee jirti. Neetootti ambaasaaddara Yuunaayitid Isteets kan ta'an Juuliyaan Smith marii har'aa durtuu ta'uuf ibsa kennaniin neetoon dippiloomaasiin haala jiru tasgabbeessa yoo ta'e arguuf cichaan hojjeta. Walumaa gala akeeki marii kanaa balaa jiru xiqqeessuu, iftoominni jiraachuu, to'annaa meeshaa waraanaaf mala adda addaa nuti ittiin wal mari'annu arguudhaa jedhanii jiran. Smith Yuunaayitid Isteets michummaa isheen Yuukireen waliin qabdu ibsuudhaan tarkaanfiiwwan Raashaan fudhattu rakkoo jiru hammeessa. Kanaaf michoonni neetoo
weerara raashaa itti dabalaa ittisuuf qopheedha jedhan. Raashaan tarkaanfii waraanaa hordofti yoo ta'e uggura dinagdee cimaa dabalatee deebii kennuuf qophee ta'uu keenya kireemiliiniif ibsinee jirraa jedhan Smith. Akka waltaatotaatti humna ittisaa gama bahaa jiru cimsuuf qopheedha. Haleellaa raashaan Yuukireen keessatti raawwattuufis dhiibbaa cimaa kaa'uuf qophoofne jirra jedhaniiru. Walga'iin roobii har'aa dippiloomaatota Yuunaayitid Isteetsiif kan Awurooppaa kallattiidhaan aangawoota raashaa waliin haala Yuukireen waliin jiru ilaalchisee dubbachuuf carraa yeroo sadaffaati. Dhaaba nageenyaaf walta'iinsa Awurooppaallee kamisa borii Viyaanaa keessatti wal arguuf jiru. Roobii har'aa abunichi kaatolika Roomaa Poop Firaansis ijoollee taphachuun irra ture akka ga'eessotaa hojiitti bobba'u yookaan waan gurgurtaa barbaachaaf bakka dikeetti gatan qotuun isaanii suukanneessaadha jechuudhaan mootummoonni ijoolleen hojii humnaaf bobbaafamuu akka morman gaafatanii jiru. Firaansis haasaa waliigalaa torbanii dhageessisaniin akka jedhanitti biyyoota hedduu keessatti namoonni karaa sirnaa hin ta'in humni isaanii saamameera. Dinagdee harka lafa jalaan walitti qabamuuf bu'aa yookaan kunuunsa seeraa utuu hin argatin hojjetu jedhan. Kanneen hojiidhaan miidhamaniif ijoollee hojii hojjechuuf dirqisiisaman haa yaadannu ka jedhan abunichi kun waasuu kanneessaadha jedhan. Jaarmeen hojjettootaa akka sadarkaa addunyaa akka jedhetti gabaasa waggaa darbe ba'een lakkoofsi ijoollee hojii humnaaf bobbaafamanii bara 2020 keessa guutuu addunyaarraa miliyoona 100 miliyoona 60 dabale. Jaarmiyaa gargaarsa daa'immanii yuuniseef waliin ta'uun gabaasa baaseen akka jedhetti innaa weerarri COVID-19 jalqabe yeroo jalqabaaf waggaa 20 keessatti yaaliin humna ijoollee saamuuf taasifame dhaabatee kan kana dura turetti gad deebi'ee jira jedha. Mootummoonni namoonni martinuu hojjetanii nyaata akka argatan carraa kennuufii qabu hojiin nama maraaf kabajaa kennaa jedhameera. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.